سكوشش مياتراي قدلو البيلو مايتو ازنتون كمدل دايما يسستو ديام دنيرم ديام تاجنو يا رزق براديم تقنا هم دون في تقن وجهها ترى كينيا ملايكة يرمون يودي راسنا يرمون تقنا هم في ملايكة يرمون نجرتي انجروي يرتر ملايكة فوتي لا ملايكة فوتو ديرت الليل حور الليل وانت نور الليل فوتي حور الليل ديرت لا لا يو وربين وقتنا تسوي بس ملي ملايكة متي حور الليل أكاسي أجي لا بكترت العذاب حور الليل ني بابدو جاتي كما أكت دبرتي ما أكت دنيا تنفكات ربي تخلقه ورا جنتا كنا جمتشي سورة ربي نسان خلقه ملئ ملائكة راهنوا ممن بارك الله فيك. أجي لا تيجوا فكني أفاين وجه خاطري ما نرتي مثلا. أمور الدبرتين تون أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي قالت إذا كانت امرأة أكثر من رجل يو دبرتين تكا ديرتك أولي تيرم تجرات يو مرتو إرادو يوكان نجو من حال جرو الدارسان باسي لمن تكون جدّي قالت رسول ربي أحسنهم خلقا إرنما حال غاري ولين كابن تبيا جي أما إنسان كيسا جران كرادو إنسان كيسا إرجع غاري نماتي كناف نما أخلاق غاري كابوت دبرتين دنيا إرادة لقدي جنة عبادة إرادة لقدي جنة سنتي على كهور العين تي يبينو إشي تجعل بريدين دلّي بكّلّي كبجلّي إشي تجعل تاون لأنه سنّي لجكيسة دلّتي تنمو دلقانا نتيت أينا دلّي وجعلنا نما أخلاق أبو ربي كنا يوكا أمه يو أسو أبا والراس نما جنة إنتينو نما جنة كيست عبادة أنجالا تأي كيست أمو حال غاري أبو ربي نسيكن نما إتيرم سيسو ربي تبيك نما إتي سنكب ربي بيك وكان بيوت ربي سنكب مال تبيك dia bisa tiga mall sih batalan. Amol sih batin je. Sare dudutun sudah dua sare sansalat anamni kabe demu sudah ada bahaya taman nama. Sun no gama kan sare mar ko dibare sare jawe je chumbar sitti mara babar bo faje sare per aine ta gabir sare jannan sare hunda mitir sare tanamni sansalat an afan hunda idani deman sani ba sumbar sicini number hai alifti sare sono to sifana figa sidi sa gudda sun sare sifana fide tumbar to illa ala ke safidu sifana figa inna no miti no kalicha kabe ati o markite ba an bi kaisi miti ni famtin an ke mo fura dabat utante dubbi akati dara rahat beta no wallahi lazim sare hunda sudah dangai ya kabare chike dara bari sin kam patan ma ki sare sudah tani sare wallahi sare ni sundara fani ما كسر ما ساري ما لافا كان ديسته دوبار أون كورتة قال ما جتنا تمرمته بر لافا ندو تيول ده كسات جيتو ساري أكتر كبير موسى بسني بودا على فاتي ساري ثاني سؤال كساري كويته بد ساري كده بوستي نوكاتا ساري جماعة برا فاتي أنا هندو أمالي أنتو تأجس منا كيسات قرو بوفا التناومني بوفا أجس على mana kesa hantu tarigina gimana solution marzi da baranci sare sinina kuma jawi ana sare rakon ka bana sare ka barbadi tini to gin wala farra de mukana ada fati wallahi sare yun an sijala gadin isin amma ki mitai ila sare su da tumet wala sare su da duman tate yara hafala gani sishira ko injurtina biya kana na majjef sare ne yo na nyattu sare ni sin jettu bar kalli ci bi sare ka bejra
saree mana keessa ta'ee fi fuu sansalata haa hidhanii deemte saree maraattu jira bara akkana godhattu tanuma qeeqees deemtu akkana godhattu jira. Akkana wallahi mee gaafadha. Ija kanaan Ameerikaa hawwiti Ameerikaa saree jira dhugama itti wallahi. Habibti Ameerikaa mana keessa soliin jiraatte marta Ameerikaa. Ana faagii baraan saree bar bitadheen ture bara amma dura. Saree faranjii xiqqishoo bareedu. Habibti saree miti bashoo bitatte ati bashoo bitatte tabadde san. La suni nama lamaan waliin bitanii saree xiqqishoota kan qaba jechuun baasni mila asirratti najjiisamnaa minjaanii narraa arrabsan jee jechuudha. Saree xiqqishoo jedhanii saree gishiree sanii miti bakka akka carqeetitti harkisan sanii miti saree sana osoo hin taane saree alarraa tana jedhaba. Akka biyya keenya alatti jiraattu. Taala jiraattu gurguddoo. Yaa. Gurguddoommaa sodaachuma qabdi malee. Saree saree Wallahi shuguxii dajeetiin saree dura sii dhaabbadha haara baakis. Lakki baxxalladhu dheessi jedha baxxalladhu jechuun. Habibti bagaa bosona seentee uummanni Oromoodhaaf ilaalcha. Sagaliin dhaggeeffadhu. Laa shuguxii ta'ee biyyaaf duufi shuguxii ta'ee karara sareen duu waan addaati. Shii sareen akkan duu barbaadde duubaati kan hin duraan fiineef. Shuguxii ta'ee biyyaaf duufi. Meelaanimi maqaa guddaa kana qabadhee saree ciniinee duute yoo jaan ni fakkaata ni fakkaata saree ciniinee hospitaala ciiste yoo jaan ni fakkaata wallahi ni fiiga yaa naarkelaan qaat rana Habibti lubbuu biliqa baatummaa golanaan na jedhe goonni kennaa. Habibti ni fiiga akkuma tafalee jawweedhaaf jettee biyya guutuu qawxii goote sanitti anis qawxii godha. Hayya. Habibti sun bar waan sin maramu bar nama waan uttaalee namarra bu'u hin fedhu an. Agde waan tasa uttaalee namarra bu'u. Kuyyoo kaan tasa si ciniin. Keessa turte ajjeeftu moo guys wallahi baga sadaadde safaata boota Habibti eenyu horaarra xama hay. Kana dubbii goote asirra. Amma ibsaan akka dhageenne saree sodaadha gisee jettu. Hay maali beeka akka sodaadhu. Maali? Rakkanne. itti mi'aawu rakkoon farii lannaatuun jenne. Anamma wanni an sodaadhu keessa maali beekta wanni ani hojjechuu hin dandeenye keessa maali beekta wannan sodaadha natti hin horiin sodaadha. Horii akka malee sodaadha. Horiin tisilee duraa dhafaate akka horii sodaadha. Wallahi amma sodaadhu horii taksiinuma sodaadhu. Horiin bar yoo si nyaate bar saree caalisi miidha bar horii yoo si nyaate. Horiin nama nyaatattu amma dhageen. Akkasimi. Wallahi horiin nama ni nyaata har'a dhagee uno. Habibti yoo tisite kaa. No ani horii tiisoo osoo hin ta'in gaafan baadiyyaa dhaqee nama ijoollee tiisitu waliin ooleen hin beeka. Habibti horii yoo si nyaate jechuudha dhugaa rabbi dhukke sirraa ka'a dhukkee jechuudha. Horii hundi nama nyaatu gargariin kan nama bu'uun jira gaafa. Habibti gaafa sanii yoo si dhigeef gaafa sanii yoo si dhige bar uffaa kan keessi waraanuu danda'u uffaa si dabarsuu danda'a bar. Yoo si dheega yoo jala seente ati jala maa gootaa seentare. Habibti akka tasaatittuu si darbinaan gaafaan jechuudha. Akkuma ni beektaa saree isa akkuma namni guddifate horiillee jechuun horii guddifatanii jechuun guddaa godhanii tiisanii amala isaa beekan tokko ni beeka akka itti dhiitatus jalaa hiikan yoo osoo hin beekin maal. Elmuudhaaf gizee ati si taatee dhatte inshaalla mogolee tentetiif sabareessa walirra chafaadha. Laa gizee elmitu wallahi akkana godhanii miila hidhanii maal jedhanii sossobanii godhan malee akkuma fiiganii akka tiktookii taaptaabii kana yoo goote rakkoodha. Anamma inshaalla hinkijibu horii elmuun beekuu dhiita manaa godha. Horii elmuu du'ee badeen sodaadha. Maaliif jennaan? Ani garuu elmeen jira kam goota kaa? Ani horii elmuu wanni sodaadhu maali beektaa? Maali beektaa? Garuu elmuun barreessa beekdeetu. Angaruu Liitichoo isaa san sodaadha. Fiidhaafi miti. Qabaniitii gizee qaban isaan akkas godhan anis miinin godha jeetuma takka akkas godhe garuu elmeen jedhamu ni laalee jedhama malee mi. Habibti takka akkas godhee maali inshallah. Haadha faate attamitti horii elminate arsii miti maal taate. No shisna warqee maali beektaa? Maazarituyyuu jechuudha. Horii isiitituyyuu wallahi billahi maazariin jechuudha. Galgala kana deettee ganamatti yaasanii hodhee galgala laal manatti galchanii fi elmatti. Maa horiitu amala badaa qaba amala badaa. Akkana jedhee akkana dee fuunfatee jechuudha akkana jedhee gadi jedhee fooxaa isii ulateetiin hafuudha isii beeka. Achi kan sabare maa waliin daaraa si godhe si biraa ka'a. Warqee hodhudde.
نصني ما صرت أن لا وان هوري هنتاني وان بادية كيسا واني توكو نجرت يا فنجر واني توكو أن بيك الرجل انجر هوري كن كيجبوان المولين بيك المولين جالت حبيبتي أوران جابسيتين جرتا واني هيد إنك كيسا ياتو فنجرتو حبيبتي أن ترى بقى من إجارة بالمالتا تترى بيتا متى بقى سنكنا بقى والله من إجارة أنا كوبا كيتي نجار يعني جارتا مالي والله كمال فكاتو كنا بارجو مال فكاتو كنا قيمته موري إجارة بقى شيء ما بقى ترى كنا كمال فكاتو يجودا هاي نما بقى تيجون درجة عربة إيش بشان لقى ديت في الدين نو أنت كابشان لقى لك إن فيني أنا في دير جركانين قطن بطل أنا وانتي بعديها قاعد والله اسمع baadiyyaa ittiin dhalanne garuu baadiyyaa hin deemna jechuudha. Burqaa mana kenna jala sa'aatii barbaadetti illee jookiidhaan illee fuutee ol hin deebita. Ammallee booda osoo guuturin boomba gibbii kenna keessaa waraabbatan namni balbala kenna jechuudha. Dura magaalaa keessa magaalaa jechuudha faate kenna baadiyyaa. kenna baadiyyaa ma jechuudha. Annoo wallahi baadiyyaa ma dhaladhee baadiyyaa ma guddadhe magaalaan teenya aanadha kofalee baadiyyaamatti dhaladhee baadiyyaamatti guddadhe kutaa 9-10 bichaa magaalaa gasseenee wallahi takka baadiyyaa keessaan baane yaad. Kutaa 4 kan magaalaa seene. Hin baane baadiyyaa keessaan yeroo barumsaan bichaan bahee baa magaalaa keessaan baadiyyaa keessaa jechuudha. Garuu olan elmite oduu ana asalan itu nakkabe akka jirtu I don't know baadiyyaa. Ani gisee maazariin elmiteetiin aanan kana wali buusi raasuudhaaf naan jedhan kubbaayyaa tokkicha buufadhee ilaalilat. Ifaan ni jiru baadiyyaa san ifaan ni jira ifaan. Hin jira ifaan naannoo fayyadamanii miti ampuulii ni jira. Jechuun ifaan seenee jira moo wanti jenna. Ampuulii honnoo fayyadaman maal inni silaa maal jedhama yoo silaa ampuulii girgiddaa. Faanosa fayyadamtanii. Faanosa illee faanosa caafii dhaqqabee nama yeroo faanosaa san caafii dhaqqabee faanosa sontaan bar ampuuliin tun soolaarii jeegaa ifaan soolaarii jedhama eeyyaa. So ifaan bar ifaan ni jira jechuun ifaama normaali. No ifaan laa ifaan baadiyyaa kenna gadi hin seenne. Karaan nurraa achi ammoo seenee amma seenee jira. Walakkaa sa'aatii fagaata karaan achi nurraa. Walakkaa iyyuu nga akkas daqiiqaa 20 fagaata amma galuu galee jira. Gasseenee jira. Waaw soolariin biyyaan ture jechuu barasan. Yaa wanna soolaarii san ibsatan ampuulii jechuudha. Sirriitti ifti sun bar. Ifaa wannoo caala. Shookaa beetti haati faaxeelaa shookaan hin jiru gara kenna. Hin jiru shookaan gara kenna. Nu karaa fakkii qoreedhaa ol dhiyaanna waan ta'eef shookaan hin jiru gara kenna. Shookaan ka jiru karaa achi fakkii wannooti. Natti himaa kana. Gara fakkii wanna kanatti intani kofalee achi jechuudha. Nuti karaa qoree ol dhiyaanna waan ta'eef. Gara shookaati kaa kofalee achi moo akkas? Angaruu maaliif akka ittiin beeni baadiyyaa baxaa hedduun jaadha wallaa laazim. Ani wallahi ammaa biyya ormaa deemee gale kana. Magaalaa taa'uun fardiidhaan. Magaalaa ji'a takka teettamoo baadiyyaa waggaa 10 teetta sonaan jedhani baadiyyaan filadhaan. Ammaa kana. Baadiyyaan bareechuun faranjiin tunuu bargaafa bashannanuuf deemtee barbikka akka baadiyyaa bikka akkasii. Wallaahi anama biyyatti magaaluma dhaladhee magaalaa guddadhe garuu baadiyyaan hin dheeyinaa si galee fira hedduu jira. Namni Oromoo ta'ee egaa baadiyyaa fira hin qabne eeruu hin qabne ni jira jee yaadu namni hundinuu fira akaakuu. Anamma maazariin tiyya mana magaalaa Shaashamannee kana mana qabanii miti garuu. Yeroo magaalaa torbee takka ta'etti dhukkubsatti maazariin baadiyyaa ta'anii jechuudha. Yaa namni baadiyyaa tasuma osoo gizee asii ka'ee biyya galesan iyyuu bara baadiyyaa ture bara.